Ati osoo natti hin heerumin hin duratti dhiira ta'ee nama jaalattuu fi nama si jaalatu hin jira. Jira. Mataa keessa na dhungate nama meeqa sana? Nama lama. Nama lama. Hin jaalatta. Waan onnee xiyya kanaaf gabbantanii ilaaltani. Barreeffama isaatu jira jira. Ani maas bira godharee gootaraa ta'ee si bira taa'u maal beekan? Laphee kana keessa onna burqa. Jaalalli isaa jaalalli dhiira lachuu dhiira. Na caalani. Bakka isaan jiraatanii fi eenyu akka ta'an maqaa isaanii tokko naa hin dandeettanii dhiisa. Akkam hin dandeenye natti mi sansitu beekaa miti dhiira wal beeka. Tokkoffaani abbaa kiyya lammaffaan eessuma kiyya maal gochuu dandeettan? Akkana jettuudha yaada congaarraa na gara galchitu. Har'a bakka salphinnaa dhaabadheedha jettanii maa hinatte? Lakki maal hataami a'uuzu billaa. Maarree maal taate? Intala teessan hin beekanii tabii yaalaa beeku. Hin beekee kutubii fi mintoo fi maal jedhan tokko keessatti. Maali kutubii fi mintoo fi immoo? Tiktookii jedhan sani? Tiktookii sani maarree maali mintoo fi nati yaddu? Tuunoo maali maqaan isii yaddu? Kutubii. Lakki yuutubii. Jara san keessatti jedhan. Liiftii jedhan tokko keessa dubbatti jedhan. Liiftii miti liivii. Isuma mucaa rifeensi isaa qoraan azaabaa fakkaata. Maal jedhan beektanii? Maal jedhan? As garagali jedhan rimootii harkaa qaba jedhan. Bishaan ofitti naqu. Daaraa dibatti jedhan. Jette maqaan isii sabboontuu maali tuni ol kortuu kabajaa abbaa irraa Oromootu maal jedhe beekta? Kabajaan karaa lamaan namarraa bu'a jedhan. Maal fa'a? Tokko abbaa ofirraa buusa jedhan. Tokko ilma namarraa buusa jedhan. Rabbiin salphanne. Waa isin gaafadhu mee naartani? Naara. Liiftii sammaan barate baase. Liiftiin kan? Liivii san maal godharee banadhe? Distii mata birattan kan? Aanimmoo? Maal rakkoo qaba maa akka diratu sun dhiiraa miti? Adaaglii gabaabaa san qofaare? Maaliin yeree kabira? Kophee funyaanii hidhataa. Oksijiina dhabe? Maal beek? Oksijiina? Maaliin nama qilleensa. Ilaa kopheen salphinnaa mi funyaanii hidhachuun? Salphinna kophee matana funyaanii hidhata. Hayya daakuun beekanii mi? Daakuu mataa ganna qata. Aboon ati jibaa jirta moo? Dhuguma osoo liifii san seentanii liifii jedhi. Isa seentanii ilaaltani. Silaa dhiirri mee eessa argamte anka jedhu? Dhiirri bakka itti argamtu bakka lolaa. Kadistii diratu kanan argu. Isinoo amma eessa keessan lakkaa'amtan? Osoo nan fuudhiniin duratti nama sirriitti jaalattaniin qabdani. Ajaa'ibatti ta'a akka dammaa tana sanu. Allahu akbar. Ani maal godhaa bakka kana taa'aare? Maasii beekan. Hayyee maqaa isiitii eessa akka jirtu naa hima addaan goorranna. Maqaan isiillee hin argamu addunyaa kanarratti hin jiru. Hayyee asi maqame siisanuuta akkana faarsitan tan. Yoo ani sitti hime maal gootaatan? Sindee maqaa maal godha waa horiidhaama. Maqaan isii maal jedhamti beekta? Harmee tiyya haadha nadeette jedhamti. Alhamdulillah kashi. Har'a warqee naa bittanii maal isiniin jedha abbaa ibsa?
Galatoomaa jedhe. Hayyee galadoomaa ka. Galadoomaa. Ani warqii sii bitee galadoomaadha. Maal jedhanii reeyoo namni waan anaa bite tokko maal jedhanii yoo namni galatoomaa jedhanii sanuma jechuu kun yakaanillee bara. Galatooma dhaaree galatooma. Jabel eessa walitti fiddimee rabbii jala. Tirfeen araaramte hin jedhani abiyyutti. Tirfeen tan. Tigree tirfee biti tigree. Isima jechuu kiyyaaba. Ani maqaa isii kaan hin beeka yookaan hin beeku. Kamiin beektaati sila? Wayyaanne hin beeka. Wayyaane malee wayyaanne hin miti. Akkasumas. Haadha sabboonaa. Ani maqama ijoollee xiyyaatiin na waaminii marraa meeqa sitti hima? Maal malee? Ani na waamin kalaas akkamitti ijoollee namni na waamu hedduu ollaan kiyya na waamu alli na waamu guutuun na waamu atillee kana na waamta? Taayib ijoolleen tee kabajaa qabdi maaltu bade? Karte akka turaa sanatti Aleemiyyee, Hayaatiyyee, Nuunniyyee, Miimmiyyee naan jedhe qalbiin tiyya ijoolletti na deebiti. Maqaa Hayaati Habiibti malee maqaa ijoollee xiyyaatti na waamne ati mataan kee. Gudiin dhufe ka daa'ima si deebisa jechuu amma yoo an akkana si waame daa'ima deebita jechuu. Mee amma na waam maal jedhe jedhi yooma bareedaa wayi. Hayaati bismillaahi maasha Allah. Yaa salaam atummaan akka yeroo duraaniitti naa deebinaan. Nuunnu xiqqishuu Habiibti siin jedhee si waamatti xiqqeesse. Akkana kunoo laala akkana. Si gaafadhoo duraan si fuudhani? Kana fuudhan durbaayyuu. Nama waliin dubbadheen beeku mucaa keessa waliin dubbadheen. Baate gurri kun maa dhaga'u jira akka? Kaameraan kalee ati natti ergite sun umrii ilaala jetteemi. Kiyyammoo hagam akka ati naa deettu laalaarra. Kaameraan laalachi hayyeeka. Ijoollee laalaa hagam akka ta'u beeka. Een beekee achi laala. Nuuf folchaa haati manaa keessanii umriin isaanii waggaa 40 waan ta'eef takka irra dhaluu hin danda'anii takkatti sanuu Allahu alami. Akko ofii qorte seente kaarakko. Lukkuun haate waan ofiin qaltu baaftee jedhani akka xiyyaa tanaadha. Mee Ingiliffaan ani dhiiraa ofiin jedha hin beeku kaan. Isinitti hima hayyee I am boy jedhame maaltu du'e? Bar boy isaa miti kun maa boy jedhaan jirtu maaltu du'e boyaraan? Lakki I am boy jedha. I am boy ma jedha jalise? I am box. Lakki yookaan boy jetta yookaan boy isaa miti bara box illee miti. I am boy jedhame ofiin. In boy obbo. Amma fakkeenyaaf I am garle jedha. Aha garee meeqa keessa jirta re'aati? Garee miti bara. Aha garee ati keessa jirtu kana an garee dubartiiti miti. An garee dhiiraati. Hayyee kama dhiiraa sanuu abbaa ibsaa. Are you single? Yes. Aha. Ani hoo? Aha ma Ingiliizii barkun afaan Oromollee adda jaartii qaba. Ingiliffillee adda jaartii qaba. Ati Ingiliizii reeti? Laa akkasii Oromoo taate jaartiin tiyya hin jirti jedhan Ingiliiziin immoo hin jirtu jechuu ni qaba. Akkasii yaada. No never jedha kaasanu. Jaartiin duute jaartiin atti fuute. Addunyaa kanarratti lakkoofsa tokkoffaa irratti na jaalattanii mi'a lakke bo. Ma lakkoofsa sadaffaa irratti jaaladha.
Nama lama na dura jira jechuun nama lama si dura jira. Isaanuma san naa hima addaan eegganna. Isaan si hima rakkoon qabu shaantaa qopheeffadhu. Hayyee naa hima tokkoffaan haadha koo lammaffaan abbaa koo sadaffaan si kana giddummoo karaan duwida lukkuu si haa ta'u.